kabada. Miseensa Jaffee Oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo Jaffeedhaan irraa hin kaafamin muddee 12/2023 to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Obbo Taayyee Danda'aa mirga himatamuu dhabuu osoo qabanii maaliif hidhaman kan jedhu mee jalqaba irratti waliin haa ilaallu. Heera mootummaa Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa keewwata 54 jalatti akka tumamee jirutti bakka bu'aan uummataa tokko hanga yakka ulfaataa hojjete harkaa fi harkatti hin qabamnetti yakkoota xixiqqoon himatamuu hin danda'anii jedha. Humni waloo nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa mana obbo Taayyee Danda'aatti sakatta'iinsa gaggeeffameen waraqaa eenyummaa adda addaatii fi laapitooppii akkasumas ammoo shugguxii fi kilaashinkoovii darbee ammoo moobaayilota 9 ol argachuu himuun isaanii yaadatama. Kilaashinkoovii fi shugguxiin mana isaanii keessatti argame seeraan ala ta'uu fi kan yeroo aangoo irra turan mootummaadhaan kennameef ta'uu garuu qaama walabaatiin hanga ammaatti adda hin baafamne. Haa ta'u malee ammoo namoonni hedduun kilaashinkoovii darbee ammoo shugguxiin kan yeroo aangoo irra turan mootummaadhaan kennameef jechuun dubbachuu irratti argamu. Haa ta'u garuu dhimma kana ilaalchisuun qaamni walabaa garuu amma dura adda baasee hin jiru. Obbo Taayyee Danda'aa hoogganaa olaanaa mootummaa yoo ta'an wantoota akkasii ni dhaban jedhamee wanti yaadamu garuu hin jiru. Garuu obbo Taayyee irratti hordoffiin taasifamaa turuu erga ibsamee booda yoo isaan kan shakkaman ta'e dursee mirga himatamuu dhabuu isaanii maaliif irraa hin mulqine gaaffiin jedhu ijoodha. Ogeessi dhabuu kan kennamu faayidaa uummataatiif jechaadha jedhan. Faayidaa uummataatiif jechuun namni tokko aangoon itti kennamee uummata tajaajila jedhame asittis achittis waanuma hin taaneef akka hin himatamneef jedhameetii jechuun himan. Kanaaf ammoo mirgi himatamuu isaa kan eegamu ta'uu beeksisa. Mirgi himatamuu dhabuu kunis faayidaa uummataatiif jedhamee irraa kaafama kan jedhan obbo Tulii Baay'isaa yakka cimaa osoo raawwatu harkaaf harkatti yoo qabame garuu hidhamuu ni danda'a jedhan. Yoo yakka cimaa osoo raawwatu hin argamne ta'e yookiin ammoo kan shakkamu ta'e ammoo mana mareetti dhiyaatee mirgi himatamuu dhabuu isaa akka irraa kaafamu tahaa jedhan. Yakka gurguddaa akka ajjechaa butii yookiin ammoo malaammaltummaa osoo raawwatu yoo argame dhaqeen mirga himatamuu dhabuu irraa kaasa osoo hin jedhin to'atamuu danda'a jedhan obbo Tulii Baay'isaa. Dabalataan ogeessa seeraa tahee murtii dabarsuuf yookiin ammoo miseensa mana maree tahee waan dubbatuuf akka hin himatamneef jecha mirgi himatamuu dhabuu akka kennamuuf dubbatu obbo Tulii Baay'isaa. Obbo Taayyee Danda'aa miseensa caffee Oromiyaa yoo tahan mirga himatamuu dhabuu osoo qabaniiti kan to'annaa seeraa jala oolfaman. Humni nageenyaa fi tasgabbii waloo biyyaalessaa ibsa baase kanaan obbo Taayyeen deetaa ministeera nagaa ta'anii osoo jiranii warreen nageenyaa waliin walitti dhiyaachuun jeequmsaa fi qabsoo hidhannootiin mootummaa kuffisuuf socho'aa turuu bira gahamuun to'annaa seeraa jala oolfamanii jechuun isaanii yaadatama. Humni waloo kun obbo Taayyee Danda'aa yeroo aangoo mootummaa fudhachuun hojjechaa jiranitti shiraan caasaa mootummaatii fi paartii diiguuf hojjechaa turuu hubatamee hordoffiin irratti godhamaa ture jedha. Obbo Taayyee Danda'aa yakka akkanaatiin shakkamanii kan hordofamaa turan yoo ta'e maaliif to'achuun dura caffee Oromiyaatiin mirga himatamuu dhabuu isaa dursee irraa akka hin kaasne wanti hanga ammaatti dubbatame garuu hin jiru. Silaa osoo kan shakkamu ta'e jalqaba caffeen Oromiyaa walitti dhufuun mirga himatamuu dhabuu isaa irraa kaasa ture jedha ogeessi seeraa kun. Dabalataan humni waloo nageenyaatii fi tasgabbii obbo Taayyeen to'atamuu isaanii waan hubataniif miidiyaalee hawaasaatii fi kaan irratti qabsaa'aa fakkaachuu fi itti gaafatamummaa jalaa ba'uuf maal na dhibdeen fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaa turanii jechuun isaanii yaadatama. Hordoffii taasifameen obbo Taayyee Danda'aa hooggantoota ABO shaneetii fi finxaaleessitoota yakkaan shakkaman biroo waliin hidhata uumuun mootummaa jeequmsaa fi qabsoo hidhannootiin kuffisuuf shiraan hojjechaa turuu bira gaameera jechuun isaas ni yaadatama. Kanaaf ammoo to'annaa seeraa jala oolee jedha humni waloo kun. Haa ta'u malee obbo Taayyeen waggoota darban keessa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mormuu fi inumaa irra deddeebiin arrabsaa turan. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroon inni qabus ta'e walitti dhiyeenyi inni qabu akka hin jirre maatiin isaa ni dubbatu. Inumaa haati warraa obbo Taayyee Danda'aa maqaawwan akkanaa itti moggaasuu isaaniitti baay'een gaddaa jechuun himuunis ni yaadatama. Haa ta'u malee ammoo himata humni nageenyaa hidhattoota waliin hojjechaa turuu bira gaheera jechuun ibsa kana ilaalchisuun waraanni bilisummaa Oromoo deebii kennee hin qabu. Haa ta'u malee ammoo hawaasni bal'aan Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'aa waraana bilisummaa Oromootiimi qaamuma hidhate kam waliinuu hidhannoo akka hin qabne yookaan ammoo
walitti akka hin dhiyaannen hawaasnis tolchee beeka. Obbo Taayyeen mirga himatamuu dhabuu osoo qabanii nama to'annoo jala oolfaman kan jalqabaas miti. Paarlaamaan Itoophiyaa yaa'ii idilee 13ffaa kibxata ebla 4 taa'een miseensa paarlaamichaa Dr. Caalaa Waataa irraa mirga himatamuu dhabuu mulqoon isaanii yaadatama. Miseensi paarlaamaa Dr. Caalaa Waataa wayita pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa turanitti sirnaa fi qajeeltoo bittaa mootummaa osoo hin hordofin bittaa raawwachuu isaaniitiin golgaa mirga himatamuu dhabuu jala akka baafaman sababa ta'ee jedhama. Dabalataan miseensi mana maree bakka bu'oota ummataatii fi mana amarichaatti walitti qabaa koree dhaabbii dhimmoota bulchiinsaatii fi to'annoo baasii mootummaa obbo Kiristaan Taaddalaa, miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Kaasaa Tashaagarii fi miseensi mana maree naannoo Amaaraa obbo Yohaannis Boyaaloo mirgi himatamuu dhabuu isaanii irraa osoo hin kaafamin to'annaa seeraa jala oolfamuun isaanii ni yaadatama. Jarri kun ammoo labsii yeroo muddamaatii waliin wal qabate kan to'atamanidha. Kanas ta'ee sana obbo Taayyee Danda'a amma to'annaa seeraa jala jiru. Obbo Taayyee Danda'a to'annaa seeraa jala jiraatanis ammoo guyyaa 3 osoo hin taane turtii sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuun akka heera biyyattiiti. Obbo Taayyee Danda'a hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne abukaattoo isaatillee akka hin qunnamne dhorkamuu maatiin isaa ganama kana beeksisaniiru. Obbo Taayyee Danda'a erga hidhamanii guyyaa 3 ol ta'us hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne akkasumas ammoo abukaattoo isaaniitiif dhaabbachuu barbaadan waliinis akka waliin qunnamne dhorkamu maatiin ganama kana Addis Standarditti himaniiru. Waggoota 2 oliif ammoo deetaa ministeera nageenyaa ta'uun tajaajila kan ture obbo Taayyee Danda'a qeeqa cimaan ministeera muummee qeequun akka to'ataman isin biraan gahaa turreerra. Haadha warraa obbo Taayyee Danda'a kan ta'an Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo ganama kana Addis Standard waliin turtii taasisaniin abbaan warraa isaanii waajjira qorannoo yakkaa olaanaa federaalaa magaalaa Finfinnee naannawaa Meeksikoo jedhamuun beekamutti erga hidhamanii guyyoota muraasa lakkoofsisus hanga ammaatti fagoorraa ilaalu malee itti dhiyeenyaan dubbisuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Kanas ammoo mootummaa fi qaamonni nageenyaa dhorkuu beeksisaniiru. Guyyaa jalqabaa eessa akka jiru argachuu hin dandeenye kan jedhan Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo guyyaa lammaffaa ammoo nyaata qabadhee deemus arguun dadhabee jedhan. Sadaffaa irratti ammoo mana hidhaa keessa jiru deemeen fagoottan arge malee itti dhiyaadhee abbaa warraa koo dubbisuufillee carraa hin arganne jedhan. Obbo Taayyee Danda'a ammoo maatii isaanii qofa osoo hin taane abukaattonni obbo Taayyeef dhaabbachuu fedhii agarsiisan akka isaan hin qunnamnes dhorkamuu dubbatan. Haati warraa obbo Taayyee Danda'a abukaattonni baay'ee isaaf dhaabbachuudhaaf fedhii agarsiisan hedduun akka jiran kan himan haati warraa obbo Taayyee Danda'a garuu eeyyama hin arganne jedhan. Obbo Taayyee dubbisuufis carraa bal'aan hin jiru jedhan. Adeemsi mana murtiitis hin jalqabamne jedhan. Obbo Taayyeen abbaa ijoollee 2 yoo ta'an ijoolleen isaa 2 takka umriin isii 2 fi takka ammoo 7 akka ta'e himama. Obbo Taayyee Danda'a wayita to'annoo jala oolanitti ijoollee isaanii dabalatee wayita to'annoo jala oolanitti ijoollee isaanii dabalatee miseensonni maatii isaanii 8 mana keessa akka jiran haati warraa kun himaniiru. Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo haala sakatta'iinsa wiixataa galgalaa mana isaaniitti taasifamaa ture akkaan kan nama gaddisiisudha jechuun ishee ni yaadatama. Ijoolleen Taayyee Danda'a ammayyuu abbaan keenya eessa jira jechuun rakkisaa jiran kan jette haati warraa obbo Taayyee Danda'a sammuun isaanii hedduu miidhameeraa jiran. Abbaa isaanii gala sun osoo isaan arganii fuudhame kan jettu haati warraa obbo Taayyee Danda'a amma ijoolleen kun akka malee qalbii cabuu dubbatan. Gama biraatiin haati warraa obbo Taayyee Danda'a mana kiraa mootummaa keessa jiraachaa turan keessa yaa kaleessaa baafamu kaleessa galgala isin biraan geenye ture. Kana malees obbo Taayyeen erga to'annoo jala oolanii maatiin isaa haala hamaa keessatti akka argaman dubbatamu irratti argamu. Obbo Taayyee Danda'a miseensa caffee Oromiyaa mirga himatamuu dhabuu osoo qabanii to'annaa seeraa jala oolanidha. Ammas namni kun turtii sa'aatii 48 keessatti osoo mana murtiitti dhiyaachuu qabu haga yoonaatti mana murtiitti hin dhiyaanne. Isaan cinatti ammoo abukaattonni hedduun isa gargaaruuf fedhii qaban akka jiran himanis abukaattonni kunilleen isa qunnamuu hin dandeenye. Obbo Taayyee Danda'a haalli inni amma mana hidhaa keessa itti jiru haala rakkisaa akka ta'e haati warraa obbo Taayyee Danda'a dubbataniiru. Odeeffannoo biraatiin walitti dachaana yeroo gaarii qabaadha. Egaa odeeffannoo irraan tanaa kana fakkaata. Odeeffannoo guyyaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan jiraadhaadha.
Subscribe fi share godhuu hin dagatinaa. Subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa. Subscribe baay'ee barbaachisaadha.